Nagaa addunyaaf waa'ee nageenyaa dubbii hayyootaa 10 haa ilaallu. Waan hunduma caalaa addunyaan har'a keessa jirru kan dhabde nagaadha. Qabeenyi addunyaadhaaf kenname uummata addunyaa keessa jiraachaa tureef gahaa ture. Garuu qabeenyi Waaqayyo hojjedhaa ittiin jiraadhaa jedhe kenne kana irratti sababa adda addaatiin wal dhabbiin uumame. Bakka tokkotti immoo wal dhabbiin uumame sun gara waraanaatti guddatee du'a namoota baay'eetiif sababa ta'eera. Namoota baay'ees qaama miidheera. Baay'ee immoo manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqiseera. Gaagama baay'ees fideera. Nagaa bade kana deebisuudhaaf, eegsisuudhaaf bara 1981 akka lakkoofsa Awurooppaatti irraa kaasee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii United Nation guyyaa nagaa fulbaana 21tti akka kabajamu godhan. Nagaa boora'e kana deebisuudhaaf maaltu godhamuu qabaree jedhanii hayyoonni wal gaafatan. Hayyoota kanneen keessaa muraasa maqaa isaanii dha'uudhaan wantoota isaan jedhan wajjin lafa haa keenyu. Maartiin Luuter King dukkanni dukkana mo'achuu hin danda'u. Dukkana mo'achuu kan danda'u ifa qofa. Jibba mo'achuu kan danda'u jaalala qofa waan ta'eef. Albert Einstein nageenyi humna waraanatiin hin eegamus hin argamus. Nageenyi kan eegamuu fi kan argamu walabachuudhaani. Eleanor Roosevelt waa'ee nagaa dubbachuun qofti gahaa miti. Barbaachisummaa nagaatti amanuunii fi nagaadhaaf hojjechuun murteessaadha. Joan Lewis hamma jibbaa fi wal qooduu dhiisutti namni kamuu boqonnaa gammachuu argachuu hin danda'u. Ronald Reagan nagaa jechuun jiraachuu dhabuu wal dhabbii miti. Nageenyi dandeettii wal dhabbii uumamuu karaa nagaatiin furuuti. John F. Kennedy nageenyi hojii guyyaa guyyaati. Adeemsa hojii torbanootaa fi ji'oota hunduma keessatti ilaalchaa fi gochaa gufuu nagaa of duraa kaasaa ilaalchaa fi gocha gaarii ta'u hojjechuuti. Jimi Hendrix yoo humni jaalala aangoo caalee argamu addunyaan nagaa qabaatti. Desmond Tutu waliif dhiisuun araara fi nagaa buusuudhaan malee boru arguun hin jiru hin yaadamus. Nagaa buusuu barbaadda taanaan hiriyoota kee osoo hin ta'in diinota kee waliin mari'adhu. Neelsan Mandeellaa nagaa buusuudhaaf diina kee mo'achuudhaaf karaa guddaan jiru tokko diina kee hiriyaa godhachuudha. Maatamaa Gosaandaa ofii kee waliin nagaa uumtu addunyaa waliin nagaa qabaatta. Maazar Tereezaa nagaa hin qabnu jechuun nuti waliif diina osoo hin ta'in fira waliif barbaachisuu keenya irraanfannee jirra jechuudha.